Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota qilleetu ashama harka fuunee warreen Oromoo taatanii amantaa biraa qabdanillee bagaa nagaan nooyitan isiniin jecha arraan tana maal qabatee dhufe qilleetuuf jechuun keessa waan hin oolamne wanni qabadde isiniif dhufe egaa dhugaa waan gartee obboleessa aaneen ni beekanii obboleessa hiyya asumaanuu gaa tola Oromoo show namni gartee aanee akkana godhe obboleettii isaatii fi isaa jechuudha. Kanarraa isa silaa gartee guyyaa san ni kabirtichaan fide jee gabbee jalaan nu yalaabate jechuudha. Silaa arraan tana yookaan halee viidiyoo gadhiisee ture. Viidiyoo sana irratti inni maal kan jedhu ta'e jaartiinsa jarri jireenya kiyya na balleessanii jiran ijoollee xiyyaa wajjin akkana hin jiraanne na barbaadaa jiran akkumaan itti nama keessa gabbee bobbee galuu na dorgaa jiran jettee jirti. Silaa garree waan dhiifnu garuu ijoollee isaa yookaan haadha mana isaa waan itti goonuu hin qabnu nuti namni barbaannu tola Oromoo show. Tola Oromoo show silaa gartee bakki inni amman tana jiru viidiyoo kunoo viidiyoodhaan fuula sooshaal miidiyaa isaatiin viidiyoo gadhiisee jira. Kanarraa garuu inni viidiyoo gadhiisee amma gadhiisee kanatti viidiyoo tana gadhiisee an sumaa barbaadu si wajjin jiraanya hin barbaadu itti haati manaasaa na hiikeetteen yookaan waraqaa teenaa kan netteen lubbutti diibataa jira. Silaa lubbutti diibatu miti silaa gartee abilee garaa qaysee ana akka mataa qayyatti abilee garaa qaysee na gammachiisa. Dhugaa kanarraa dhugaa warreen gartee aanee illee du'aa gootan asumaanuu baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha warreen gartee du'aa haalaan gootaniif illee rabbi haa fayyisu jettanii du'aa gootaniif baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha innilleen rabbiin haa fayyisu asuma. Tola Oromoo show eega guyyaa san yoo laabate nutilleen argatu hin dandeenye kunoo arraan tana viidiyoo gadhiisee jira. Kanarraa eega guyyaa san badee jawwaala isaatillee ni cufate. Silaa nama kana jawwaalaan barbaadaa jawwaalaan yoo laa cufate magaalaan tuni magaalaa guddoodhaa bakka itti nama kana argatuun yoo eegartee itti dawwaltee itti leete malee bakka inni jiru waan hin beekneef jawwaalaan yoo laa cufate jechuudha. Kanarraa namni nuti barbaannu isuma jechuudha. Isa kana akka gartee argannu asumaan du'aa godha. Namni gartee hinee yoom tumamee miti yoom mudurri cafaqamee miti mana hidhatti isa galchine akka inni hidhaa keessatti tortoru jechuudha. Hanga goonutti silaa inni akkanatti gabbee waan jiraatu jechuudha. Namni bultii aaneetillee diigee aaneellee faayidaa irraa baasee maraachee shaara irratti baasee jechuudha. Kanarraa Oromoo mee wanni kanaatu namarraa ni fakkaata. Wanni kun namarraa yookaan isarraa ni barbaachisa. Isin tuni haati mana aaneetu yoo obboleettii isaallee taate inni waan kana waliin godhuu qaba. Inni waan kana isaarra waan jiru. Kanarraa rabbiin haa fayyisu yaa du'aa uma godhaaf isiniin jenna. Kanarraa tola kana silaa gartee silaa inni bakka inni jiru gartee beeyne har'a silaa kaata bakka inni jiru fuune isa mana hidhaa keessatti isa galchina jechuudha. Baay'ee takka galatoomaa isiniin jecha warreen gara itti saalaatiin kun gara dhimootiin dawwaltanii isa gartee gaafatanillee baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna. Galata guddaa nu biraa qabdanii. Rabbii gaditti dhugaa warreen rabbii haa fayyisu jettanii du'aa gootanillee asumaanuu baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya arafee tuubuuf maal jedhu. Arafeen inni duraanuu kanuma silaa mucaa kana dhukkubee mana jirru jechuudha. Akkumatti uumama dubbii godhaa jechuudha. Kanarraa inni kuni waan inni jee YouTube saalis hintanii ilaaluu dandeessan. Kanarraa inni nama jechuudha. Silaa inninis walleen jiraatu walleen maallaqatti kanneessa wanni kana isa dubbisa maal inni yoo maaltu isa dubbisa mee kiyyaa gowwaa kana waan inni ijoo laala mee ani isiniifin fiduuti YouTube saala dhaqa laala garuu isaan gaafa rabbii wal nu garsiise hin bahu inni hin bahu takkaa naaf inni waluma tumna takkaa isumaan nutuma takkaa numaattumaa jechuudha. Maal jechuudha jechuun namni gartee irra rakkatee rakkoo fi balloo keessattis aanee kana jechuudha mana keessatti isa jechuudha akka inni fayyuuf namatti yaamee yookaan itti iyyafatee viidiyoo irraa waraabee gadhiise gadhiisu ture gadaa show. Gadaa show maaltumaa isaan ga'e gadaa tokko. Gadaa kana garuu nutilleen guyyaa duraatiif isa gaafanii fi deemnee dhufnu
waan haala amala isaan beekne mucaan hedduu nama gaariidha. Hedduu nama gartee kabaja guddaa qabu ulfina nu biraa qabu. Kanarraa maal isaan jechuu barbaade kana dhibe. Kana inni maal isaan jechuu barbaade? Wama inni isaan jechuu barbaade an wallaahi kunoo naga isa bira dhaqeet maa wama gartee arafeetu isaan jechuu barbaade isa gaafadha. Yoo san hin ta'ino harkaan walii kunnaa hojii booda. Ana kama ta'a jettee. Kanarraa namni silaa tumamu yookaan namni silaa cafaqamu Tolaa Oroo Show. Kanarraa inni waan jechuu barbaade hin beekne. Kanarraa garuu isa itti daawwaleetillee gaafadhe. Kanarraa waa deebisaa naan hin deebifne. Waan inni kana jeef garuu qaamaan isa bira dhaqeetiin jechuudha isa gaafadha. Yoo inni waajoo taate naaf isa wama lama. Kanarraa akkasitti wallahi baay'ee takka garaa nama nyaata. Garuu kanarraa namni gartee silaa an jechuudha jireenya isaa keessatti akka inni gartee maneedhaa keessatti tortora Tolaa Oroo Show. Kanarraa atilleen viidiyoo xiyyeetan yoo garteellee rabbi wal nu agarsiisuun siin jaana. Akkama ta'a jettee waan biraa siin hin jiru as taa'ee waan hunda hin jiru. Kanarraa gaafa qaamaan wal garre naaf yeetti wal faamnaa jechuudha. Kanarraa Gadaa Show ati nama galata guddaa nu biraa qabu siin jenna. Asumaan ulfaadhu baay'ee takka galatoome jennaani. Kanarraa inni nama gartee tuqamu ta'u miti. Nama hayyuudhaa, nama beekaadhaas, nama maalummaa namaatis beeku, nama kabaja guddaa namaaf qabu. Kanarraa dhugaa inni baay'ee takka galatoome isin jenna. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya kanarraa warreen gartee maatii teenyaaf haaraa taatanii asumaan maatii teenyatti dabalamaa isin jenna. Isin jecha kanarraa garuu naafi arafeetu fi Tolaa Oroo Show. Jarri kuni waliigaltee qabanna fakkaate hin beekne garuu. Kanarraa inni waan itti kana jedhuu danda'e akkanumatti taa'ee garuu isaanis waan jiru. Hangaan isarraa afaan argaddutti isaanis waan takka hin jiru. Garuu kanarraa waan biraattis hin jenneen ammas jechuudha. Waan biraan jenneen akka nama tokkootti wooma silaa namni dubbatuun dubbadde. Kanarraa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya warreen gartee arafee maatu itti jettanillee asumaan nuuf hojjaadha. Garuu niin aaree onneetu na butee akkana kana hunda na dubbise. Kanarraa hordoftoota keenya kan na dhibe barre wallaahi garuu waan hin dubbadhuu fi waan hin dhiisu waliif wallaalee jechuudha. Maaliif Gadaa Show fi arafeelleen dheengadda garuu kanuma wallaansa gartee aanee irra jiru miliyyoon tun hafuun taatu bakka rakkoo bakka bal'oo keessatti waliin gartee bira dhaabbatu jirti jeeti innillee dubbate. Kanarraa garuu isaanillee noggosan walumaan natti jechuudha. Naafi arafeenillee noggosan waan harkaanillee wal geenya harkaanillee wal tunne jechuudha. Kanarratti addaanillee bakka obboleettiin addaan nu qabde. Kanarraa garuu nama hedduutu nu biriira addaan nu qabanii. Kanarraa garuu isaa fi Gadaa Show fi arafeetu guyyaa san miliyyoon tun hafuun taatu gaafa inni fayyallee itti fuunaa walumaan ja'anii. Kanarraa garuu nama dhukkubsatee ciisu irratti nama gartee inni kun dhiiroo ni fayyamoo maalirra jira yookaan nama kana osoo inni nuun fayyin isaan fuunni isaan haasa'unoo maali? Kana dhibee bara arafeen fi garuu arafeen keessaafuu narratti xiyyeeffatee bara ati faan naan jee kana dhibee nama dhukkubu kana jechuudha. Isaan haafuudhuun isaan haasa'an kun maali? Yookaan haasa'u arafeen keessaafuu jabeenyaan haafuudhu jee dubbataa jiru. Kanarraa garuu har'a as deebi'eeti jechuudha. Kunoo dheengaddaan irratti quba natti qabee har'a kunoo Gadaa Showtti quba qabee jechuudha. Kanarraa garuu haasii ta'u arafee haasii ta'u arafeetu haasii ta'u garuu akkanatti si naftu waluma agaruu teenya. Kanarraa garuu namni jiru waluma arga. Garuu gaafa wal garree jechuudha akka nama tokkotti illee wal faamnaa jechuudha. Kanarraa wanni biraan jirtu waan gabaabaadha. Kanarraa aanee eegaltee arafeen jechuudha. Waan kana ji'eef wajjumaanuu jechuudha. Viidiyoo gartee waan irra geenye qabannee isiniif dhufna. Kanarraa garuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya arafeen bakka inni jiru barbaadeetiin jechuudha itti dhaqa. Gaafaan itti dhaqe waan inni jeetana guutuu jechuudha lafa kaaya. Waan inni jechuudha lafa kaaya garuu ichi booda yoo harka taates harkaan wal faamna rakkoon qabu. Garuu Gadaa Show waan biraan jenne guyyaa sana afaanumaan jee malee inni hamtuu gartee akkasitti garaa isa waan qabu naaf fakkaate. Kanarraa
wallahi sagaleen osoon dubbadhu bakka qaxxana taatee jirti. Arafe wal faamna garuu waan gaafa wal garree naafeet wal faamna. Waan biraan jiru waan takkaas siin jiru garuu ilmi dhiiraa tokko jechuudha ol ba'ee nama narrabsu naafeet waliin dhufneetu wal faamna. Dhugaa hordoftoota keenya warreen gartee hanga dhumatti nu faana turtanillee baay'ee takka galatoomaa isin jenna. Kanarraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaa nuuf turaa isin jenna. Kanarraa waan irra geenye qabannee isin dhufna nagaa nuuf turaa isin jenna.